Hayi maatii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nagaa keessan ani nagaa kootii galata waaqayyo isinis nagaa akka taatan abdiin qaba bakka faala jirtanitti nagaa waaqayyo si wajjin haa jiraatu jecha nan bade dhiifama haaluma mijataa waan ani hin qabnee fi mana koof immoo warri haaraa taatanii subscribe like gochuun na jajjabeessaa akkasuma immoo yaada qabdanis yoo jiraate sanduuqa yaadaa keessatti yaadaaf qeeqa qabdannaaf kaa'uu hin dagatinaa siin jedha. Arra maal siniin jechuun barbaade beektu mucayyoon dinqisiifadhu tokkoon asinii jalqaba biyya Saawudiitti hojjetteedhaan magaalaa Hoolotaa keessatti lafa hirmaata kenname bittee mana kaaree 120 irratti kan arrafee hojjisiifatta Adaamaa qorqorroodha. Manni akkasiin jiru dhugaa waaqayyo. Inna mucayyoo tana gaafadhee tananii akkamitti akkas gochuu dandeessee minaamine jennaan uqubii dhugaa turre birriin kun qisaasa'uu walirra kaawwadheetuman lafa bitee ergasiis immoo uqubii marsaa lammata fudhadhee tanan mana kana ijaareenaan jette baay'eedhuma tokko na ajaa'ibee baay'eedhuma tokkoon ishii dinqisiifadhe. Innaa maal saniin jechuun barbaade keessumaa ijoollee reefu deemtanii birrii takkaa lama yookiis immoo ji'a 2 ji'a 3 maatii irratti erganii yoon beektu birriin hin teechuu hin baddi ishiin immoo seexana waan ta'eef kanaaf akkasittiin ergina uqubii seenaa fakkeenyaa fi karoora waggaa 2 hojjechuu qabda yoo ta'e birri waggaa 2 saniin nama 12 taatu walitti seenaa ji'a 3 ji'a 2 immoo walii kenna. Isaa booddee birriin kee kashii gaafa sii dhufu sana lafa naa bitaa yottee lafa sii bituu danda'u. Onlaayiniin tole immoo lafas immoo karaa onlaayiniitu barbaachistanii nama bakka buufattassan ergitanii lafti sun bareeda ta'uuf seera qabeecha ta'uuf seera qabeecha hin taaneessa adda baasisuu hin dandeessu. Kanaaf uqubii seenaa dhugaa waaqayyo yoo tarii fakkeenyaa fi mindaan keechaan 50 yoo ta'e 45 yoo uqubii seentanii namni birrii nuu kennii ittiin hojjenne si deebifna ammaatitti galtutti ittiin hojjenna jedhee namni sin caqacaqu hin jiru maaliif uqubiin qaba uqubii namaati jetta. Yoo caaltuuf fakkeenyaaf lafa argatteerti ta'e anaaf immoo carraan kunaa bahe lafa ganaan argadha yoon ta'e lafa argatte san caaltu naa bitattu amma carraa kiyya sannan dabarsaaf. Innaa akkasitti wal jajjabeessaa isiniin jedha. Ijoolleen naannoo tokko hin dhabdan jedhee mayyaadha. Ani amma fakkeenyaa fi odoon uqubii galuu barbaade nama 10 waan ta'etu jiru ijoolleen nuti beeknu jechuudha. Ijoolleen naannoo keenya. Kanaaf akkasumatti akkuma naannootitti akkuma firoomatitti wal barbaadetti walitti dhiyaadhati akkas godhaa isiniin jedhaa jajjabaadha.